Amma mee dhuguma rabbii. Ana xomma akkasitti booleetti dhaqeetti gaggabamu. Otoo ilaalluu wal bira dabarramu. Mii maaliif halli koo? Ana amma warra kanattan kolfa amma tokko nutti kolfuuf jira laa amma akkanatti yaaddoon na qabeetu. Qullaa haftee ka'uu naannaa nyaatu. Ay dabbaan argamee oolee dhugaa rabbii. Yanta waardee cuma maaf hin jabeeffanne toshite dhugaa rabbii waardeetti yoo jabeeffatan malee nama salphisti booleen kun maasaan wal maxammaxanii wal fixanii gooftaa yesus kiristoos gumaa baalchaa saafoo koottachiina kunaan wal mari'atanii rumoo isaanuu inni surree gurraacha isheen caammaa adii inni caammaa adii surree gurraacha lamaan gumaa baalchaa saafoo wal fixanii isaan hojoo irraa qabaa. Walaa gargar qabamaa isaan wal fixanii boriin isaanii kanuma waliiti miti waansa amma gaafa dhaqxee akkanatti wal maxammaxanii walitti gaggabanii wal jala galanii wayyaa walirra baasuu gahanii akkanatti wal sukkuuman kana jaalalitti namoo ji'a sadii geessu rabbi sana beeka gaha nama akkana booleetti wal faana footoo ka'anii dhugaa rabbi otoon turii waliiku. Amma hin sodaattu laata amma isheen ittuma marmitee maxammaxxi yaa yesus na oolchati. Dee zaban akkamii keessa jirra. Inni irraa ol jennaan gad dhufitti deebiste isheenu yesus kiristoos. Maaloodha waansaa? Qannasaa kaa. Warri boriif ta'an gallo akkam taaname nutoo sodaanne uusniin agarree. Maaloodhaayi? Maa waansaan ga'uuyi? Oo haa? Ano amma dhiisuu edeen egaa sanottuu caalu. Ammayyuunis ni amala ishii jennaan janiyaati hamaatiin ittuu caaltee jette jan. Hanna dhagaa wantichi. Isaan kun immoo wal maxammaxoo amma dhiisuun jaa sanottuu caalu. Soo amma isaan kana laali ana yaaddoon na qabate amma nan koo soofii geedhu akkamumsi sallaksa yoonaan jedhe dunguudha yoona jala bu'e anoo. Tokkottuu nan kolfa amma tokko natti kolfe maalan gu'am ittiin himu gaafan galu dhugaa rabbi ittiin himudha amma na agartuu teessanii viidiyoo isiniin waraabamma ji'a sadii malee na nafne ji'a sadii malee na nafne gaafan galu isinitti agarsiise jechuudha ittiin himu waa akkana na jala bu'ee na maxammaxee gudiin gadhalata ani nama nu dhiira zabana amma. Sobe amma birrittiin asii guduufatanitti dhumtutti yaa lubbuu yaa onnee yaa turuu yaa galbii yaa qalbii jedha. Sani booda deema baakee maal baakeen irraa qabda tokko jala fiiga soqolate. Inni amma kanatti wal baatanii boolee keessa shalalalal godhan kun hin jirtu gaaficha. Maaltu cinqii isa nagate? Maaltu makaraa asiin ungadhu nagate haa? Obboleessa kiyya waan madhee obboleessa kiyya isa miskiin isa yeroo hundumaa hin cabdan kuuftaa eeggadhu naan jedhu sana waan madhee isaatti gaggaba isatu naa caala gaafa lagaa na jibbe inni nan jibbu sila ta'eef dhugaa rabbii keessumaa dhaamsa ani isinii dhaamu jecha abbaa manaa kooti jettee abbaa manaa kee caashifattee obboleessa kee duuban buusin abbaan manaa ergisa. Yoo jireenya rabbi namaa kenne walumaan hamma du'aaf dullumaatti. Yoo sanan ta'in dubartii sirra bareeddu agarraan shaxx. Dubartii mirmirfattuu ishee tokko agarraan shaxx siin achi taa'e jedhe. Kanaatiifuu maatii keessa jaalladhu. Maatii keessa ofitti qabi. Duuban buusin guduunfadhu maatii keetti dhugaa rabbi nyaatanii siin nyaatan. Ila barumsa sinii ta'a akka kottan nama baay'ee irraa argeera jechuudha. Amma isheen dhaxxee galtutti lubbuu onnee turuu jechaa ture. Isheen galtee birri isheen qabdu sun dhumannaan wedesi meesatan si beekan sin beekuyyuu jedhe dhugaa rabbii isiniin jedhe ani sin beeku eessattan si beekaa eessatti na beektaati. Abbaa manaa gooteenna eessa dhaabattee na fuutee jedheen utuu sin ta'in maal gootu. Akkanatti boolee keessatti walitti rarra'anii rarraafamu booddee immoo isaan rarraasu waaqayyo malee. Lama rarra'u. Amma akkan sallaq ofitti gootu.
isa kaan irratti nagartu fayyaa nagaa gaafattee gatiitti maal yeroo malama dhungattee niistu gizee 12 maaltu ishee dhungachiise hudduu qullaa maaltu ishee hambise hay waan bahaniif hin beekan ta'in irraanfatu ta'ii yan hin beeku amma kana gaafa obboleessi arge gaafa obboleettiin agarti gaafa abbaan arge gaafa haati agarti maal je'uuni dhugaa rabbi of hin taazabanii hiciyaa kee safuu baraa oromoon safuu beekti sanuu sirba absa oromoo irra oolchanii dirqif jedhamu dirqif sinaa godhu rabbiin dirqifettaniittu malee akkana miidiyaarra wal naannessanii warra raasanii ka'anii booddee immoo gaafa gargar bahan wanni tiiktook irratti muxoxxi wal godhu ishee biyya arabaarraa galte ilma abbaa filuu ishee biyya arabaarraa galte fuudhee ishee gadhiise arraba keessan qat godheessi keessattaa kutu rabbiin ka tokko balleesse hundi maqaa nu dhufti nu akkamiin jiraanna miskiinonni warri ofiifis taanii maatiifis taanii jiran hundee naa of eeggadha dhugaa rabbi isinitti hafu obboleessa keessa waan madha akkanatti rarra'a obboleettii keessa waan madha eessuma keessaan waan madha kanaatiifuu fira kooti ka jettan ofitti waan madhaati sinaa fudhatu yoo hiriyaa keessanii akkanatti nu godhatan miidiyaarra hin bayina yaasin sheemiin beeyneen kun maan nama guddi wallaahi dhugaa rabbiin dhugaama kiyya aaraan jira hundee safumaa wallaalti dubartiin bara duratti bara haati qofa abbaan koo fuudhan akkanatti walitti rarra'u miti isheen mana qoraanii dhaqxeeyyuu jedhan karaa isheen baatirran ba'u jedhan dhugaa rabbi yoo isheen akka tasaa isa agarte inni dafee lafa laala jedhan yoo immoo inni dafee akka tasaa ishee arge isheen lafa laala bira dabarti malee fayyaa nagaa waliin gaafatanii sun egaa bara durattiiti otoo isheen hin beekiin isheen qoraan cibsituu isheen baabura daasistu utuma ishee waan tokko gootuu fudhata malee inni akkanatti magaalaatti wal waammatanii gaafa biyya arabaarra galtu boollitti akkanatti walitti rarra'anii wal maxxanmaxanii hin jiru bara ammaa hudduu qullaa deemuunis dhufe dhiiratti rarra'uunis dhufe dhiiratti iyyuunis dhufe abaluu naganee innis dhufe abaluurraa jaalalli naqabeeniis dhufe maaltu hafeem du'a walirraa ergifachuu bichaa hafe kana bichaa hafe birrii walirraa nyaatanii wal ganuunis dhufe haadhoo wal ganuunis dhufe yaa rabbi duuni maaf hafee du'a soo walirraa ergifachuun jiraate namni du'a sababii du'aaf wal baqata namni kanaatiifuu durboonni biyya arabaarraa galtan of eeggadhaa dhugaa rabbii namni isinitti ammannaa akkanatti ishee waru kana inni kaan dhaabatee footoo kaafata kaan dhaabatee viidiyoo waraabaa kaan dhaabatee itti kolfa akka waan safuun beekne yoo nama haati ishee abbaa ishee qonxoxanii cicit godhanii cibbit godhanii ishee guddisaniiru inni isheen har'a dhiirati sallaqatti boolee keessatti waan akkasii maa jechuu dhugaa rabbi ana manan gala gaafa wal ijaarumsa arge booletti waan akkasii hin jiru haayi gaafa ani galee ufeenaa dubbisu akkanachitti mana fudhatee haa galu manuma isaatti malee inni boolee keessa dhaabatanii wal sallaksan kun ana bira hin jiru saafuu uggum jee kaakayyuun koo kan safuu hin beekne ofirraa baatee maannaan jedhu kan hin beekne kibireeshi kan wallaalte nagatti fuudhe jetti borimmoo soqon baashii raastetti rarraate ishee rarraasu waan kan ofirraa baate maqaanu nyaata kakaayyoo ishee wallaalte ka maaliif baate wallaalte amma farrashii yoona akka maatii ishiitti na dhufa jettee illee nimne gamma yoona kana okattee galaa jirti isaaf jecha isan argatteet okattee galaa hartu tomaatitti nimiin